Mubarakit. Imi Mubaraki qarqaarsi boodata mustashfaa kana isa baasu imma isaa akka itti miidhama isaa argu koreen kamiyyuu imma kiyya jedhee irratti ijaaramee irratti dubbatee waan kana baru. Billahi narraa abaaraa nama natti dabalu kan. Kanaafuu obboleeyyan keenya amriin guddaanii nuti adha nu imamsiisee wal waamnee obboleeyyan keenya ka argitan kana asitti affeerannee arganii rakkoo kana mari'an. Rakkoo Mubaarakii maali? Dursa ka ta'uu qabu miidhamni isaa kun fala argatuu qaba. Akkam ta'uu qaba. Akkamiin gumaan isaa bahu. Fedhu arabni birrii qabaate. Mubeen sanii miti. Kaameraa sheekamu kaameraa isarratti achi qabi. Mubeen san osoo hin taane mubeen mucaa kana hundi keessanuu warroonni hin dhageenye jechuudha. Biyya Suudi Arabiyaa keessatti akkuma nama kamiyyuu ni dalagadhaa ni hojjetadhaa. Haadha tiyya jijjiiraa abbaa kiyya jijjiiradhee akkuma kenna akkuma kiyya akkuma kan kee biyyarraa bahee biyya Suudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Suudaanii waliin hojjeta. Tasa Suudaanichi maashinii tuqee osoo inni maashinii gubbaa jiru maashiniin lukasaa irraa ciree jechuudha. Lukasaa irraa ciree isa kana mana yaalaa mistashfaa Suudi Arabiyaa keessatti argama. Ni beektani biyyatti itti argamu Suudi Arabiyaadha. Biyya namaa keessatti dhugaan baatu wayii hin jirtu. Baay'ee biyya ormaa keessattuu biyya Arabaa keessatti dhugaan teennata baatu wayii hin jirtu jechuudha. Dhugaa kan keessii baafna maali si goona ka jedhan soba. Arabarraa dhugaan baatu wayii hin jirtu. Engadas Kaayiroo kana keessatti mucaa kenna ka lubbuun isaa darbeetiin jedhe hanga hadhaa wanni tokko irra gayame tokko hin jiru jechuudha. Ka lubbuun baateeyyuu jechuudha. Intani dafaa wan nafsi jedhanii dhiiga isaa akkasi shafananii fuudhanii qarbii kaayanii dhiisanii jechuudha mucaa san jechuudha. Gatii kana ta'ee fi dhugaan biyya Arabarraa barbaadnu wayyuu hin jiru. Annu wallahi deengaddaan takka foolooyyuu na godheen jiru. Anuu isa fooloo godheen jiru guyyaa takka illee jira dhaqee ilaaleen jiru. Ni arga garuu gisee fuudhanii mana Mubaarakiitis mana Asidiititti fuudhanii walii gadi hin deddeemanii ni arga. Deengadda gaafa ni liibiirra taa'ee booyu bakka laphee kootu na cabe obboleessa kiyya wayii osoo ta'ee hoo osoo kan ammoo abbaa manaa kiyya ta'ee hoo osoo faamilii kiyya ta'ee hoo akkam wannan jiru wayii bakka natti dhaga'ame wallahi mooraalii kiyyatu na tuqame. An keessattuyyuu an dhiisa ijoollee jimmaatitti na aarsa jechuudha. Ijoollee dhalootaan jimma ta'anitti na aarsa maaliif jennu gaafa gandaan kaani no wallahi warri bira jirtan na dhageeffadha ila warri bira jirtan na dhageeffadha dhugaa fi ilkaan adiiditti na dhageeffadha dhugaa fi ilkaan adiiditti tolchu dhugaarraa waliin kaanii teessoorraa walii kaani hadda ishoo jedhisitu gara gurraa aanatu jira argitanii ishoo jedhisitu gara gurraa aana ammas abbaan iyyatu ollaan birmataadha jechuudha osoo hadda isaan baay'in isaanii sheekiin isaanii qeesiin isaanii wallalaan isaanii aktiivistiin isaanii meeqatu miidiyaa kanarra jira. Dikkaa guddaan isaanii gabbayanii osoo iyyanii mucaa kana jechuudha. Adda biyya Arabaa jira marfee takka waraananiiti mucaan kun jechuudha nama lubbuun isaa du'uu danda'u. Osoo marfee takkaan wallaalchisanii kalee keessaa qalanii baafataniiti mucaan kun waan uf beeku hin qaban hin jedhu jechuudha. Adda namni kun halkaniif guyyatti gadi bayanii iyyanii dubbatataniitiin mucaa ofii kana yaalachuus dandeessan yaalchisuus danda'an jechuudha. Namni tokko irraa dubbatu hin jiru. Berri jimmaa sana yoo waa'ee abiyyi dubbatan akkana goggodataa kaati. Dirri jimmaa waa'ee abiyyi osoo dubbatanii akkana goggodataa kaa jechuudha. Gatii abiyyi jimmaa ta'e qofaaf. Kun ammoo diqaalaa jimmaan taane dhalataa isaati jimmaa jechuudha. Ilma keessan obboleessa keessan jechuudha. Dhiirsa keessanii jechuudha. Because dhiirti waa sadiin nu oolte waan ta'eef. Maaliif cadhisanii ilaalan barkanaa bar. Warri feemasiidha. Warri feemasiidha baay'isa wayii jechuudha. Nuti feemasoota nu argaadhaaf deemna. Nama argine caafi irraa kututummoo jechuudha. Haadha baatee takka dhageeffadhu. Agreessiif taatee haasa'u kee hiikuu qabdu ta'ee dhugaa guddaa qabdaa beektaa amma rakkoo kana nu dhufnee rakkoo kana madaa kana arginee jirra. Rakkoo akka fakkeenyaaf akka saba Oromootti amma haadha baatee bicha dubbataa mere nama kuma hedduun dhageeffataa jira haasaa uummataa. Rakkoo guddaa waan uummanni irra Oromoo uummata jimmaa qofaati miti. Akka Oromootti illee rakkoo qaba. TikTok irra jirtu akkamitti galte beektaa? Akka wal beekan akka manaa walitti dhiyaatanii fi akka paaworii irra caalaa qabanitti argite akka fakkeenyaaf abbaan qabeenyaa tokko osoo ati waraqata seeraa qabatu baankii dhaabatu yaadni ati irratti dubbachuu qabdu adamma waan keessa jiru dubbatte ati amma daqiiqaa takka na fahamiti sadii booda dubbatta rakkoon guddaa dhimma mucaa kanaa hunduu akkuma ganda keessaniitti gadi qabii dubbadhu akka Oromoon jedhini because Oromoon achi booda hirmaatte Oromoon wannoo dhiiftee jimmaa miti anarsiidhaan jimmaa miti na dhagaya haadha faamii fakkeenyaaf waan nan fahamne jira bar sheekama
maal argite waan inni nan fahamne jira obboleessa kiyya bar waan ati nan fahamne jira oromooni akka kutaa fi akkaataa wal beekanii fi akkaataa abbaa qabeenyaatti galteerti laal akkaataa warra abbaa qabeenyaatti oromoon akkasi galteerti ati hin beekne akka maal biyya irraa akka hojjetan Serius, ummata kafaasu barbaada. Obboleettiitti ati nama miidiyaa kana nama barbaachisu nama dhiibbaa guddaa uumuu danda'u. Garuu waan hubachuu qabdu, waan irralee dubbachuu qabdu, dhimma mucaa kanaa dhimma dagatame. Keeziin isaa cufamuu qaba. Tokkoffaa garamiin cufaramaa gara Suudiiti. Kanaaf namoonni deemanii dubbisaniitu hin jiru. Namnummaan deemee dubbisee. Guurimsi gargaarsi uummanni Oromoo hin gargaara rakkoon qabu. Kanaaf namnummaan itti dhimmamee hojjetuuf jennee har'a kana nu furmaata itti kennuuf dhufne beektaa. Kanarratti rakkoon qabanii akka wanni itti hunduu rakkoon qaba. Nu amma maqaa dha'uu hin qabnu. Eesh amma maal haa ta'u. Mucaan kun haala kamiin haa ba'u. Haala kamiin as keessa haa ba'u. Kanaaf itti gaafatamummaa namoonni guyyaa tokko guyyaa lama dhufanii ilaalaniiti dhimmi kee nu bira jira dhimmi kee imbaasii jira jedhanii namoonni kana godhantu jira. Namoonni sun immoo maaliif waan kana xumuruu akka dhaban isaantu beeka. Nu akka haaraatitti namoonni as makkaa jirtan haala kana namoonni itti gaafatamummaa fudhataniitiin furmaata akka argatu. Mucaan kun keezii lama qaba. Keeziin isaa tokkoffaa mustashfaa kana keessa bahu. Keezii inni Saa'udii wajjin qabu dhumatu. Lammaffaa gargaarsa Oromoon hundiin gargaara. Kanaaf rakkoo akka Jimmatti illee rakkoo qaba, akka Oromootitti illee rakkoo qaba. Kuni amma rakkina boo'uun jennu gara furmaata deemaa jirra. Furmaanni isaa maali? Amma koominiitii bakka dubbisnee turrellee waan sochii godhamee jira. Amma achilee sochii godhamutu jira. Sanarratti yeroo yaada kennitanii amma namatti quba qabu yeroo hin ta'in furmaata lafa kaa'u irratti eenyu jettaniyyuu haadha faatee. Inda gabar amalali tokkoffaan furmaani tokkoffaan isin warra biyya san keessa jirtan bira jira. Maali yoo jettanii wanni kunini waan tokkorra geessaniitiin gara ummataaf siduu argitanii waan takkarra geettanii karaa imbaasiitiin haa ta'u karaa mana yaala san keessa haa ta'u karaa namicha inni bira hojjetaa ture haa ta'u waan tokkorra geettanii waan kanarratti nu gargaara jettanii furmaata akkasitti isittu gadi dhaabuu danda'a waan isin dhaabbattan irratti dhaabateetiin uummanni kunillee isin gargaara waan ta'eef jechuudha. Mucaan kun hadha osoo achi keessa bu'aa ta'eetiin nu hundinuyyuu ganaa nu nyaata onnee nu cabsa jechuudha. Waan takkarra gayaatii gad dhaabaati waan irra geettan san uummatatti asita uummata biraan gayaa. Isiniif galee namoonni birallee asirratti eeshi yaada nuu kennaa mee akkamitti mucaa kana baasnaa akkamitti gargaarraa namoonni dhimma mucaa kanaa harkaa qabna iddoo amma dhimma du'e kana nu kaafne booda maqaa biratu kennama maaruufa kun beekamaadha. Dhimmi mucaa kunaa du'ee jira jechuun namnummaa kaasaa jiru hin jiru. Iddoo amma nu itti gaafatamummaa fudhannee yeroo keenya goofneetti dhimma mucaa kana sochoofne gaafsa maqaa biratu kennama. Namoonni dhimma mucaa kanaa harkaa qaba jettan koottaa nuun qunnama. Koree ijaaradhaa dhimma mucaa kanaa fiixaa jedhaa jira nu kaa'uu biraa hin qabnu. Asirratti namoonni as jala jirtan adii godhii yaaduu Sheekamaan. Sheekamaan. Gaafiin kiyya. Hanga namni biroo Ameerikaa irraa Awurooppaa irraa yaada kennatu isin riyaadiin keessatti bakka jirtanitti nama wal gurmeessitanii bakka amma jirtan kanatti nama 5-10 taataniitiin waa'ee isaa kana waan takkarra geettanii maaf gara uummata as hin finne yaadni nu TikTok irratti uummanni kennatu maal faayidaa qaba? Sun dhugaadha. Yaadni uummanni TikTok irratti kennatu bu'aallee hin qabu. Gaafni bu'aa qabu gaafa deeggarsaati. Dhimma isaa immoo gara biyyaa galchoo ta'e birrii hagana nu gaafatan. Yaala isaa yoo ta'e birrii hagana nu gaafatan. Luka isaa irratti sibiila yoo ta'e birrii hagana barbaachisa. Waan sitti hima. Amma wanni ta'e waan dubbii ta'e dura nama bakka bu'ee namni lamaan tokko bakka bu'ee uummanni kun sabare. Hin qorraan, hin qabbanaayan. Nuti amma qarqaarsuma irratti xiyyeeffanne malee rakkoo tana keessa nu bane. Rakkoon tuni maali jennee amma bifa haarawaan durataan koominiitii makkallee itti gaafatamummaa kana koree ijaarree bakka silaa'ime barbaachisu maraan geenna saniin booda immoo qarqaarsa sagantaa addaa qopheessinee istiraahaa qabnee karaa onlaayiniitillee karaa lafarrattillee waan gaarii tokko dalaynaa fi ammaaf ta durii caala itti cimneetiin eega dhuftanii nu tuttuutanii hirribaa nu kaaftan qarallee rafne irratti dalayna ka jedhu waadaa nu galee jira durataan keenya ka koominiitii Abdushakuur. Kanaafuu nuti amma waan irra geenne namni hedduu as dhufanii viidiyoo ma waraabanii waa guurraa wanni amma finnee waa kennaniif riyaalli kumni maaminaamin homaa bu'aa isaan qabu. Mucaan kun artifishaala luka isa barbaachisa horii guddaa barbaachisa.
Miidhamni isaa kunillee akkaataan itti ba'u isa barbaachisa. Kana koreen irratti ijaarama isin isa gargaaruuf qophaa'aa. Koreen kun waan irra geette deebinee isinitti hin gadi baana. Haadha faatee galatoomee jiru bara asirratti sheeka maali? Isinummaa warri achi keessa jirtan waan takka irra gayaati. As koottaa malee namni mucaa kana wallaa qimamoonni mana madaamii keessaa iyyuu mucaa kana sirritti gargaaran sirritti jechuudha argite namni hin gargaarre hin jiru jechuudha. Qarallee warroota gurguddaa diyaasboora maal maalirra qimamoonni mana madaam rabbi ifaajeen isaanii ol baay'ee mul'atu malee jechuudha hin faarfamu malee akka yookaan leenca darban maalii darban sanitti mul'atu malee wallahi namoonni akka isaanii qimamiidhaa hin jiru. Ammallee jennaan mucaa kana namni hin gargaarre hin jiru. Waan takka irra gayaati isin warri achi isa bira jirtan waan takka qopheeffadhaati gara biyyaallee galchuullee faanaan waan kana barbaachisa. Achi keessattis haa dalagatullee waan kaayettan taate sibiila isaa meeshaa isaa bituudhaan waan kana barbaachisaadhaati. Ummata kanatti asida geemii kiyya kataba dhudhiise anatu sagalee ta'aafi warra na jira jiru maal nama shan hin ta'in jechuudha. Isin achitti hin laaffisinaa dubbii isaa kana. Mana yaalaa keessa bicha achi gattanii mucaan kun haadha ofii bira hin jiru abbaa ofii bira hin jiru namni itti dhiyaatu hin jiru lafatti hin gatina ammas feemasoota warra jedhan kana tufuuzoo asirra jiru kana hanga mataa kiyyaan baatuyyuu nurra hin laalina nurra hin kaayatina nuti maal inni harree wannoo hin qabne jechuudha harree fatoorraa hin qabne garuma paawariin jiru harkifannaa jechuudha gatii kana ta'eef nutti bicha as qabu osoo hin taane isin koreen achi keessa jirtan namicha amma waadaa isinii galeessanii waliin qabdaniitiin waan mucaa kanaa sirritti gajjabeessaa waan takka dalagaa. Asirra fiddanii guyyaarraa boochisu guyyaarraa ijoollee waliin gastii keessa taa'ee booyu garaa isinaa nyaatu obboleessa keessan kan gudeessa takka irraa baataniin isinitti haa fakkaatu please an guyyaa takka illee jala seenee wallahi dhaggeeffadhee hin beeku garuu viidiyoo nu amma boo'icha haadha faatee boo'icha san furmaata itti kennuuf booyaa jira kan inni illee booyu kan namni biyya fagollee taa'ee boo'icha san furmaata itti kennu furmaan isaa maayini namoota itti gaafatummaa fudhatanii jechuudha dhimmi kun dhimma kiyya jedhanii har'arraa eegalee tokkoffaa kiingi qabaan jira abusoodiin jira haala mijeessanii rakkoo jiru isinii biraan ga'uun waa tokko. Rakkoon isaa mallaqa bu'uuraa jedhama. Rakkoon isaa dhimmi isaa akka furmaata argatu hin godhama. Saniif haala mijeessanii namoota barbaachisaa ta'an akka makkaatti akka jiddaanitti illee korii ijaaranii akka irratti hojjetan dhimma obboleessa keenyaa akka Oromootittuu salphina. Boosha akka ganda tokkooti miti. Dhimma kana geessu dhabuunu yeroo hunda mucaan boo'u nama dhabuunu yeroo amma nu reefa ol seennu garaa nama nyaata addoo fi ala dhaabata. Marra kun amma dhiibbaa kanarra cinqaa sammuutu itti fidataa jira. Mucaan marra garaa nama nyaata. Namoonni amaanaa isin jiru dhimma kana harkaa qabdanii beekaa calliftan. Warroonni baaskiisallee haa ta'u akka dhuunfatitti illee haa ta'u akka gandaa haa ta'u dhimma mucaa kun isin dhagahamuu qaba. Kanaafuu maal gochuu qabdan dhimma isaa fixuuf tokkoffaa koottati koree ijaarati dhaqaa namicha suudii bira dubbisaa. Yoo sun illee hin ta'in gara seeratti hiinuu jechuudha. Tabaqaa bitanii seeraan furmaata argachuu hin danda'amu. Mucaan haqa isaa hin argachuu qaba. Suudichi immoo nama dubbisu dhabe nama ta'eetiin Nebra dhufu dhabe jedha. Iddoo namichoon dubbatu. Iddoo mucaan immoo iyyuu nu callisuun kenna waan nama saalfachiisu. Kanaafuu akkasi. Inni lammaffaa immoo gargaarsa. Gargaarsa barbaachisaa ta'e ilmi namaa hin gargaara. Akka makkaatti illee gargaara. Akka addunyaatti illee miidiyaa irratti gargaaruu hin danda'a. Kuni furmaata isa lammaffaati. Kan lammaffaa kanarratti namoonni nu ilaala jettan har'a bor edoon jahiin kiinga kabaal abusood obboleeyyan kiyya kakalillee dhuftanii dubbistanii jirtanii hundi keessanuu koottaa walgaa yeroo isinitti himaa sanarratti furmaata tokko isinii kennaa walii keessanii jennaan galatoomaa namoonni yaada asirratti namni tokko lama yaada addaa yoo qabaatan kennachuu dandeessan yoo jiraatiin galatoomaa isinillee jabaadhaan miidiyaa ta'a dhiibbaan isin warri miidiyaa gootan maalinni imma mucaa kana maaliif furmaata argachuu dhabe gargaarsa miti gargaarsa guyyaa tokko gargaarama maaliif furmaata argachuu qabe maaliif mustashifaa san keessa ba'uu dhabe kana bakka rakkoo guddaan hayti isaa mul'atu dhabe kana malee gargaarsa miti gargaara kanaan dura illee gargaarsa geebba gargaaraman malee imma mucaa kana akkamitti furmaata dhabee ka jedhu irratti hojjedha itti gaafatamummaa koominiitii mucaa kana amma yoo laaltan barri yoo argitanii mucaa kana namnummaan tokkichinuyyuu waa'ee isaa ol kaasee dubbataa jiru tokkoffaa isinii warra suudii jirtan san keessarraayyuu qabe namni dubbataa jirtan hin jiru imbaasii yoo isin hin geessine mucaan kun ta'ufiitiif fuuluu kan qabu ka'ee bishaan fudhatu iyyuu hin danda'u sibiila wayii harkaan qabu teessoo sanirra namatu qabee isa kaayuu qaba teessoo san namatu jalatti asiisuu qaba mucaan kun furmaata hin qabu bar isin warri achi jirtan mucaan kun adda ka'ee asii waan takka borunaa godhaaf osoo hin taane yookaan fira kiyyaaf osoo hin taane yookaan waan takka osoo hin taane rabbii tokkichaaf jecha torban keessa guyyaa takka kennaa fi bira dhaabbadha.
waan taatan hin beektani torbaan keessa guyyaa takka kennaa fi dhimma isaa jala deemaa fi wanni furmaatan arganne tokko hin jiru yoo jala hin deemne jechuudha. Kana torbaan keessa guyyaa takka. Haadha faatee ni gabaabsinaa asillee yeroo nuu kenname xiqqaa Mubaarak waan dubbatu uummatatti ergaa qabu gabaabseen dubbata isaaf carraa laata ati galatu qabi haase waan ergaa qabdu garaagaraa nama baay'ee jira. Ani immoo asumatti waan dubbatu barbaade akkuma Oromoon dhageettutti sitti Oromoon si bira jirti hin yaaddai hin dhibbatiin gastii nama kamiitu teentee rabumatti rakkoo himata nutu si booya yeroo amma booda gastii nama seentee rakkoo kee umman Oromoon si dhageen anatu si booya Sufiyaanis si booya namoota kanas si booya yoo nu dadhabnee si ganne ati gabbaatee bootaa gastii namaatiitti namnummaan fedhoo si harkisee kama waallee namaan goone ajandaman namnummaan taraan si harkisee akka ajandaa si godhanne mootii kiyya akkasitti natti illee haariin jecha kana waan natti dhagaa. La. Okay akkas jechuu barbaade. Yaa waan sana laali waan sana laali diyaasbooraan si gatu qimamoonni mana madaamsi waliin jiran. Ammas qimamoonni mana madaamsi gatan diyaasbooraan si waliin jiran. Fayyaa kan kebicha rabbiin si yaa'u nadu wanni takka hin yaadini osoo sanirra ija dhabee harka dhabee hoo maal ta'a waan jettu wayii yaadi osoo yookaan guyyaa san maashiniin sun daakee qaama kiyya hunda fixee hoo maal ta'a waan jettu yaadi sammuu kan kee ufin cannaqin rabbi si madaaluudhaaf yookaan sitti fide waan kana wallaalee miti guyyaa san maashiniin sun hundi qaama kan kee hunda jechinee fixuu danda'a rabbiin beekaatiin jechuudha tana sitti fide rabbii kan keetitti oliyyadhu gastii namaa keessa seenteetiin bilaashatti laal namni hojii isin hin dalagatin obboleessa kiyya gastii namaa kana nu deemte ammallee giiftii waan sii kennanii argattu akkaawuntiin kan kee sirrii yoo jiraate giiftii kan kee qabadhu hin kennin nama tokkoof abaaboo takka giiftii kan kee qabadhu doolara shayyoo taate keessaa baafadhuuti saamunaa qaamaatiin bitadhu nama takkaaf abaaboo takka hin kennin deebiftee nama sii kenne maaliif dalagataan jirtu hojjetataan jirtu waan namni sii kenne deebiftee hin kennin gara akkaawuntii keetiif yoo waa argatte taani ammoo rabbi Haadha faatee gabaabsi ati waan dubbatu haadha faatee maaliif dhiifama asitti si qabne kaabinee tokko ati yaadaan godhaa jira. Daragee nan dubbadda qoyyaa ani dubbaddu. Zimba laatee. Ayyee galatu.